Hello nageenya jaalallu waaqayyo hunda keessanii haa baay'atu. Hordoftoota soorsaa YouTube akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira nagaa kooti fayyaa kooti galata waaqayyo baga fayyaa nagaa taatanii isiniin jedha. Jirtu fayyaa keessanii nagum keessanii ani fayyaa kooti fayyeera waaqayyo haa galatu. Warri zinjibila dhugiyyettanis warri qoricha nama barbaadanii nama barreessatan hundumti keessanii eebbifamaa isiniin jedha. Zinjibila dhugeera nachi shunkurtii sitti nyaadhe ifaman isiniin jedha. Fayyeera amma qoonqoon dhiiseera. Marfee sakkamachaa jira marfee kalayaan fixee jechuudha. Innaa eebbifama waaqayyo isin haa eebbisu. Warri naaf dhibbattanii naa yaaddanii shunkurtii cafacafi nyaadhu zinjibila faa nyaadhu shaayii faa daffisii dhugi warri jettan waaqayyo isin haa eebbisu. Fayyeera kunoo kanaaf asinitti badde waan namatti bachuun gaariidha. Isinii fayyaan jira. Koomentiin keessan hundumtu baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti toltu. Eebbifamaa isiniin jedha. Hambiraa immoo laayikii godhaa yuutuubii kana laayikii godhaati sabiskiraayib godhaati. Akkuma koomentii naa barreessanii fayyii jettanii waan jaalala nuuf qabdan dubbattan hundumaa waaqayyo isin haa eebbisu. Akkuma kana laayikii godhaati sabiskiraayibii godhaa yuutuubii kana isiniin jedha. Har'a immoo gabaan oolee dhufee isa isinitti agarsiisuu dhufee waan hin bitee dhufe. Laayik godhaa ishii yuutuubii kana laayikii naa godhaa sabiskiraayibii godhaa. Na guddifadhaa isiniin jedha. Waan wallaale immoo natti hima. Waanuma biyya keenyaa kun widdiidha ollaan irraa arginee jennu isaan isinitti agarsiisuu dhufe. Waan xiqqoodhaan nagadattanii yookaan waa bitattanii jiraattu jechuudha. Dinnicha kanas ilaala diddamaan. Dhuguma isiniin jedha. Akka humna ofiitti namni waan barbaadeen godhata. Dinnicha jechuudha. Isa abbaan ta'e birrii ebba shan minaamin hin bitu dhiiftanii gadi jennee waan humna keenya binnee hin godhannuu hin dandeenya jechuudha. Kana agartanii kun birrii 20 goommanni kun. In jiraatamaa tonkolii yookiin tooftaa ittiin jiraatamu sana isinitti agarsiisuudhaaf malee kana biteeraa kana naalaalaa isiniin jedhee isinitti agarsiisuu koo miti. Iyyaa adda'inaa isa jedhamuu fi gabaan irraa ol isinitti agarsiisamanii. Argitanii? Firee afur jechuudha birrii 20. Dhugaa qal'aanii kanaaf intiin hin ta'u. In jiraatama akkuma humna ofiitti waan barbaadan bitatanii jechuudha. Kanaafuu kanallee bitee waan biraa isinitti agarsiisuu dhufe garuu waan bite. Ani garuu sirriitti illee nan agarsiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf laayikii godhaa yuutuubii kooshii. Laayikii godhaati sabiskiraayibii godhaati. Akkuma yuutuubota warra kaanii anaanis na guddisaayii. Anis amma waaqayyo na gargaare waan bareedaa irratti qabadheen dhufa. Viidiyoo bareedaa irratti isin qabadheen dhufa. Amma immoo ayyaanatu jira. Hojii wayinan qaba wayillee gana sarapiraayisiin godha ofii koo waan hojjechiisaa jiru sirriitti illee nan agarsiifadha gana. Qaaraa kana mi'ees ilaalame. Agartanii? Isa abbaan ta'e birrii meeqaan bitu dhiiftee bukkee kee ilaaltee suuta jettee ala birrii 10 bittaa jechuudha. Qaaraa sanuu nama guba qaaraa mirxii yaani mimmiixaa ta'uu sana jechuudha. Itti mul'ata yaada. Agartanii? Kana tooftaa jireenyaa ittiin godhatan ta'u akkanatti malee abbaan ta'e 20 yookaan 30 irra gabaan nagadee galee intalli tashoomaa akkanatti nagaduu hin qabu. Inni galee wanta birrii meeqa kun 20 waan birrii 60 jechuudha kun. Agartanii? Foon haadha koo dhiraachuun garmaamu tola. Garmaamu tola. Shunkurtiin kun illee kiiloon tokko birrii 60 jechuudha. Garmaamu tola. Itti mul'ata yaada. Argitanii? Birrii 60 shunkurtiin kunillee. Sirriitti mul'ata jedhee na yaada. Ani kana hundumaa sirriitti agarsiifachuun kan koo waan mana keessa hojjetadhe yookaan bitadhe utuu hin taane kun birrii 20 jechuudha baay'een seenaa. Inuma jiraatama waaqayyo barree gaafa nama huumu amantaa kamiyyuu qabaadda abbaan barbaaddan.
amantaa kam keessatti iyyuu inni isin uume uumaan kin keessan jechuudha. Ofiisaa amanee isin uume waan ta'eef maaliin maal godhannaa waggaa amma kana nama hojjannaa kontiraata finnaa amma galuu ka'eeraatti bittan galadoo kanaan gahin jettanii yaaddeenaa hambiraa sinitti agarsiifadha laalaa. Nagada koo sitti agarsiifadha akka kana bituun nagee durayyuu. YouTube kana subscribe godhaa like naa godhaa. Ani immoo waan isin dhaqamullee fidee nan dhufaa jechuudha. ደስ እያለኝ ነው በጣም ደስ እያለኝ ነው በጣም ደስ አርገታይ ዲባቤ ከነም ቢጠጤ jechuudha aduun Addis Ababa yookaan immoo aduu shaggaar sinirrallee nan qabaa filaana agartani aduu shaggaar akkanatti nama guba waan ta'eef kana qabattee naannoftaa jira xilaa kanallee sinitti nama birii meeqa akkam bite ammallee kana hambiraa jira xilaa kanallee laala akka shimmareetu wayne gudee cuba mukaajoo dabalaashaftee dullaa naqoobsuu barbaadde moonaa jira akkanatti bannee miti agartanii reen bareedu ilaaltanii gatiisaa sinitti himaate xilaa kiyyannaa laalaate amma bagana ilaaltani xilaa koon bareeddii birri 450 bitee jira birri Itoophiyaa. Okay, leelaan maalle akkasin kana faa keessa dhuftanii asii bitattanii haneeshi maaliif achi waan argitan olti cuqqaaltanii shaanxaa guuttanii karaatti yoo isin jala fattashamee baduu yookiin kaargoo ergitanii gatii kaargoo sana kassaruurraa wanni barbaadan nafii ta'e jira dhugaa isiniin jedha doona nafii ta'e meeshaa namti barbaadan wanni barbaadan hundumtu asiin bitama jechuudha. Kuni 450 odoo achis bittanii $50 yookaan $35 bittu jechuudha. Isinii galee achumarraan immoo ilaala kana intiniisa achumarraan immoo birriin akka meeqaan amma akka zaraartan natti himaa yaada keessa naa barreessa. Dantilaan kun bareeda mashallah jedhaani ma way sinitti agarsiisaa ammoo waan qorraaf ta'u aslaala har'a gabaa olee galee yaa sirkii fuudhee dhaqee waraabadee hattuu biyya keenyaa jekee waan nama fudhattuuf fuudhee dhaquun sodaadhe jechuudha. Kuni kan dubartii jechuudha aslaala. Kan malee achi bituudhaadhaan iyyuu baay'een online irraan gaafadhee naaf fidaa jechaani beeru waa dubbachuudhaaf. Yeroo achi argatuu hin dandeenye argitanii kana gaadhoo caammaa olleeraa wajjin keeyatte waan bareedu laalaa. Koomentii keessan lafa naa godhaa barreessaati birrii sasiritti nan himaa ammallee amma ittiin bite. Waan kana hundumaa sinitti agarsiisaa jiruufanii akkasin dhuftanii asii bitattaniif ammalee waan biraatiin miti. Biyya keenya keessa Itoophiyaa keessa wanni barbaade akka jiru sinitti agarsiisuu gootu ishee. Kunoo Itoophiyaa keessa wanni barbaade jira waan ta'eef akkanatti bitattanii dhugaa isiniin jala dhuftanii bitachuu hin dandeessu. Kita lihat kat bareedu. Kan dubartii jechuudha. Abbaate obbortaa kilixxee kanatti abbaate. Gargara akka tokko obbortaa kilixxee deemta malee. Qorri hin jiru jechuudha. Qorraan of rukutuun hin jiru jechuudha. Qulfiillee laalaa kan inni qabu. Amma asitti qulfii qabaa. Randa balatellee akkanattillee qulfii qabu argitanii. Ani beekan qolla fuudhii isaa maaliif hojiin qabaa waan ta'eef ammoo isinitti agarsiifachuu barbaade akkana qanni jechuudha. Qanni jechuun dhufee kanarraa bareedu laala. Waan jedhu iyyuu nan gurraacha'ee malee erga dhufee namti.
Kunoon barbaadan si bitattu birrii jaakeetti kana sirriitti mana dhaggeeffadha. Birriin jaakeetti kana achitti iddoo bitanii wayin $60-70 bittu bile. Birrii 1,500 bitee jechuudha. Orijinaala libsii uffata kan orijinaala. Dhugaa isiniin jira. Uffata saalaa dhufettee kafteen itti gurgurtee bituu hin jechuu baattee waan beeka baay'ee murtiidha. Eengadda biteen ture faaziriidhaa fi kan akkanaa miti garuu inni kun baay'ee bareedaa wayiiti. Kanaafuu gabaan kiyyaa irraa kan fakkaata. Manni kiyya keessa immoo kana fakkaata. Ilaahaa walitti jiru kana. Mana kan koolaaltu mana namaa illaa sinillaa jiru baay'ee nama. Waaqayyo si haa gargaaruu dafii jaaradhu itti galinaan jedha. Afaan keessan gaariidha waan ta'eef afaan keessanii arraba keessanirra wanta gaarii wanta qajeelaatu jira. Jaaradhu dafii beeynaan jedhaas jaaradhee kan kootti galee sinitti agarsiifadha mana kan koo. Kana of eeggadhaa like godha of eeggadhaa subscribe godha. ደስ ያለኝ ነው በጣም ደስ ያለኝ ነው አከን ቁም ነገር ወሰረ አገርታን የለሁዋ ደካች ጀደ ለሁዋ ደባለ ኩሪቲ ዶክሳ አከጃበት በሬዳችሁ agartan hojja saba kan dige barbaade tan dheeraa kana surree jalan uffatanii caamaa dheeraa jirini abbaate amma kaayiroo sitti agarsiisuun qabuun gaafale ni bareedaa jechuudha. Achumaan dibaabee rangoone kanatti deemachina jalaa waan bareechisi qeemma ani si biran jira amma haasaarra hin jira argitanii eenyu sitti fakkaadhe amma araba sinitti fakkaadhe hin jiruan jibi waddii shiyyattu sinitti fakkaadduan asna laalaa shaarbi gurraacha dunguradhe araba miti chaayinaa sinitti fakkaadhe jira Filiippiini fataa jira ittiin tasnaannaa waan barbaadan naa barreessaa natti madda kunoo kun hin bitamaa jechuudha. Kana kan ani hanqii shamman ittiin bitee sinitti amma jarri himatan utuu hin taane amma dirqa kokkee baasee ittiin bitee qofa sinitti isaan kana batanii 2,500 ani kanan itti mee amma naannaa kennaan jedhaanii hojjetan iseen deemaa kan achee dabaamanii fi isaan tokko fudhadhu maal jedhu jechuudha. Kanaafuu abbaate kana ofitti baasuu naqee arrasa kanan zanaafataa jechuun naqee isiniin jedha kun akkamitti bareeda waan ta'eef bitachuullee hin dandeessu dhuftanii biyya keessan keessaa. Mani biyya ormaati ganaa kana baattanii kiiloon tokko ulfaata waan ta'eef kiiloo meeqa waan ta'eef biyya ormaati wajjin rakkatiin haasiniin jedha. Kun kwaalitii isaa argitanii bareeda. Sinan jaalladha waaqayyo sinaa eebbisu yuutuubii koo laayikii naa godha sabskraayibii naa godha. Waanna irratti hojjedhe isinii gagadhiisuu natti himadha. Waan inni ergachuu barbaadanis natti madda warri naannoo sabbataa jirtan naannoo asgorii jirtan asgorii hamboo otoo hin taane sabbataarraan naannoo walisoo warri jirtan waan inni ergachuu barbaadan ergadhaa fayyaan dhabinaa kottaa misaa nyaannaa jira ga'u agartuu. Ciao.